bultii jaaratee jiramoo wiliidha akkuma keenyatti singiliidha. Atileen singilii ta'uu kan keessumaan himatu jirtan fagaata. Ani gaasila yeroo hedduu dubartoota kanan deeggara. Dubartoonni waan dhiira caalanii yoo nuti malee dhiirti maal wannummaa garuu akkuma hundattuu dhiira ati maali girgirriin ta'e maali gaafire kana dhiironni ammaa kun guutuun isaanii aktiivistiidha. Kun hunda wal fakkeessa. Tiigale namni hundi aktiivistii barama namni aktiivistiin ta'in hin jiru sooshaal miidiyaa kanarra hundi akkana haa taatu akkas amma fakkeenyaaf Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bum 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 bum. Ashama harkafune obboleeyya muslimaa kan kiristaanaa waaqeffataa akkasumas kan sabaan oromoo taatanii saba biraa taatanii maatii kan jalatti hirkamtan hundi keessanuu nageenyi rabbii bikkuma jirtanitti isin bira haa ga'u isiniin jechaa. Egaa akkuma beeksisa isinii maxxansee turetti ara sagantaa addaa qabannee dhufne keessummaa addaa keessummaa yeroo hedduu gorsa adda addaa isinii kan nuun beekamu eenyu akka ta'e waliin barraa keessumni keenya keessummaa keenyaaniin wali isin barsiisaa gamunumaan gama sagantaa keenyatti isin dabarsaa hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu waliin turtanis abdiin qabaa. Tole birraa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Durarratti yeroo tante aasaa gootee sagantaa tanarratti tole jettee hayyamamaa ta'uu keetiif hedduu galatoomii baganii gaan dhufte birraa. Tole atileen qophii kee kanarratti keessummaa gootee naafeeroo keetiif hedduu tokko galatamu. Ulfaadhu. Tole gama sagantachi itti deemnaa mee birraa inspire birraan eenyu meegaa of ibsimee eenyu akka ta'e birraan ka eenyuti eessa dhalate ammoo eessa jiraata? Tole ani maqaan kiyya birraa Jamaal Adami Khalil dhaladhe godina Harargee lixaa ana abro bakka jaamu naannawa magaalaa Galamsorraa xiqqoo fagaatu caffee aannanii bakka jaamutti dhaladhe amma immoo gara 2016 irraa eegalee biyya Kaayirootiin jiraadha magaalaa biyya Masrii magaalaa Kaayiroo jechuudha. Kanuma gabaabatti. Tole mee birraa inspire jechuun maal jechuudha? Maqaa kana ati baafatee moo hawaasaatu si moggaase? Maqaa kana lakkee anumaa baafatee inspire jechuun dammaysuu jechuudha. Takkaa'uu dammaquu jechuudha. Ani ammoo hojiin ani maqaa kana eegan gara sooshaal miidiyaatti as dhufee boodan baafadhe sababni isaa hojiin ani hojjedhu hojii dammaysuu waan ta'eef nama dammaysuu kana jechuun dammaysuun ka inspire takkaa'u motivation jechuudha. Hiikaan isaati nama dammaysuu waanin hojii kiyya godhadheefin maqaa kiyyarratti jecha inspire jedhu kan dabalee jechuudha. Tole ulfaadhu walumaa galatti nama dammaysuu jaama inspire jechuun. Tole egaa birraa namoonni hedduun gara tiktookiin kan beekanii birraan akkamitti gara tiktook dhufuu kan danda'e maaltu itti sakaase gama tiktook kana dhufuu? Ani gara tiktok dhufuu wanni na kakaase jalqaba gara sooshaal miidiyaa dhufuudhaaf yaadeetiin ture hiriyoota kiyyaa wajjin waan tokko piroojeektii wayii qabannee sooshaal miidiyaa irra dhufu kaane piroojeektiin sun sababa adda addaatiin zamana akkuma nu sooshaal miidiyaa irra dhufuu deemuu wantoota adda addaa haala mijeeffannee waan tokko tokko hojjechuu kaananii koronaan dhufee waan piroojeektii keenya san nu jalaa kuffise waan hojjetu kaane san dhiisne jechuudha. So samboo darra gara sooshaal miidiyaa ani YouTube fi Facebook gara garaatiin wanti zamana yeroo duraa sanitti hin beekamu TikTok kun akka waan gaarii irratti hojjetu danda'amu namni beekun jiru namoota daansii taphatan namoota waan garagaraa agarsiisan qofaatu hojjeta ture. So ani waan kana ilaaleetiin yoon achirra dhufe namoota hedduu kana video ti yoo so scroll godhaa jiranii namni tokko yoo keessa argee ittiin jijjiirame jeetin magaalaa TikTok tanatti mee osoo irratti hojjedhee hojii
achira dhufe dhufuu danda'e jechuu kiyya waan projektiin duraan qabadhee dhufe san achirratti milkeessuun hin danda'a laata namni hedduun achirra waan jiruuf jecha sababa jehuun achirra gad dhufe. Mee gama TikTok gaafa dura dhuftu viidiyoon ati hojjette maal jaa ture? Simannaan hawaasaa maal fakkaata ture? Viidiyoon jalqaba irratti hojjedhe waa'ee jijjiiramaa ta'e haasaa mataa ofii jijjiiruudha jaa hawaasni nan simanne yeroo jalqabaati namni ilaalle yeroo hedduu wanti jee namni ilaale nama 6 moo 7 hanga 7 takka moo guyyaa 5 moo akkana ga'utti nama muraasa qofaan ilaalee ilaalamuu dide even namni follow na godhu illee hin turre namni hin agarre nama tokko nama lafatti na beeku tokkotu achirra dhufe haisoo asirratti eessaati dhufte bakka akkanaa kana nama naan jedhu malee waan bareedan dhufte illee nama jedhu agarre yeroo sanitti ati kun gandi waan akkanaatiif mijjaan qabu maaliif asirra dhufte nama jedhu qofa namni na beeku illee so nini hojjedhee hanga baatii takkatti followerri qiyya meeqa ture beektaa nama 9 ture baatii takka guutuu nama 9 qofa ture Sambodarra jia tokko booda an video hedduu hojjedhe moo akkasitti addan dhaabne osuma hojjedhuutiin boodarra video akka waan comedy qabdu takka video namaaf fakkeessuuf waan akkasii hojjedhe video san namni 16 alaal sambooda ahaa idaayoon waan akkanaa hojjedhe malee waan hin duraan oofaa ture saniin wannan fudhataman qabu waan jawurratti abdii murachurra eegan geeboodan dhiisee ture gara torbaan lamaa dhiisee akkuma tureen boodarra ammallee abdii muradhu jeetuma itti deebee osoo hojjedhu booda video takka hojjedhe video sanii yaadadha badoo paapaan badhaasoo jechuudha duwiit naa godhee ture guyya takka followerri kiyya nama ji'a 2 moo akkas followerri kiyya gara nama 10 qofa ture video takkitti inni duwiit godhe saniini ganama hoggan hirriba irraa ka'u nama 4,000 follow na godhanii arge san dura edaa namni wanni follow na godhaniif nan argini malee namni yaada kiyya jibbeetiin miti namni nan agarre akkasitti namni hedduun duwiit godhee namni hedduun akkasitti follow na godhanii san booda ragaa yeroo torbaanota muraasa keessatti namni 10,000 akkas heddummaatee yaanni adda addaa naa kennamu eegalee akkasitti san booda hamilee argadde jechuudha gaafan dura dhufu bifa kanaan namni na simatee jechuu barbaadeeti waanuma feete yeroo jalqabe eegaltu namni harka siidha hin jiru namni dafee si simatu hin jiru obsa barbaada abdii muruu dhiiftetuma even feedbackii bareeddallee osoo harkachuu baatte dirqumayyoo dhiibbatteetuma waan takka agartee mul'ifte malee jalqaba akkuma yaalten waan bareedaa argachuu dhabuu dandeessa jechuu barbaadeeti carraa kana fayyadame. So dhiyeessanii jirtanii namni waan hedduu keessa darbeeti bakka guddaa hanga walumaa galatti abdii hin muratinaa jechuu isaati. Tole ulfaadhu birraamee milkaa'inni siif maaliiti? Ani milkaa'ina jechuun anaaf adeemsa. Milkaa'ina jechuun waan barbaaddu takka argattee harkatti qabachuu osoo hin taane adeemsa gara waan barbaaddu takka waan ta'uu barbaaddutti ati gootu santu milkaa'ina. Fakkeenyaaf waan takka namni tokko doktooran ta'uu barbaade yoo kaja'u taate milkaa'inni isaa doktoora ta'uu san qofa osoo hin taane bu'aa bayiin inni keessa dabree gara milkaa'ina isaa godhu sun milkaa'ina akka ta'etti ilaala. Namni tokko bu'aa bayii hedduu keessa dabree gufuu isa mudattu yeroo kufe lafa qabatee lafaa kee osoo achitti nafne gara waan sanii imaluunu akka milkaa'inatti hubadhaa jechuu kiyya waan barbaadan argatanii gammaduu qofa osoo hin taane gara waan barbaaddu sanitti imala kan kee jabaattee godhuunu milkaa'ina guddaadha jeetii yaada. Birraa dandeettii ammaan tana hawaasni itti si beekuun tanaan alatti dandeettiin ati qabdu tagaruu ol hin baafatin ni jirti yoo jiraatte dandeettii akkam? Dandeettii xiyyatara dandeettii keessa kiyya hedduu jira garuu dandeettiin inni qabajee yaadu barsiisummaa. Barsiisummaa? Nama barsiisuun hedduu akkanatti tola barsiisaa ta'ee maaliif akkaadaamii hin taane ani barsiisaa ta'ee osoo itti fufe nama waan guddaa jijjiiruu danda'u tokko dhaloota illee qaruu danda'u jeetiin dandeettii akkasiin hin qaba jeetii yaadaan akka hiyyatti. Gaafiileen hawaasa keessaa hedduun irra guddaan birraan bultii qabamoo hin qabu jettee haatee jira dirqama gaafiin hedduu waan taateef hin keessa naqee mee birraan bultii jaaratee jiramoo wiliidha akkuma keenyatti singiliidha.
Atileen singilii ta'uu kan keessumaan himatu jirtana fakkaata. Ani bultii ijaareetiin jira. Haadha manaa hedduu jaaladhuun qaba. Akkasii carraa kanaan haadha manaa kiyya hedduu takkan jaaladha. Erga wal fuune 2019 wal fuune gara waggaa 3 keenya jira. Waggaa sadaffaa keenya kabajuudhaaf ji'oota muraasa qofaatu hafe. Kanadha ani nama bultii qaba. Maashaallah umrii dheeradha. Hawaasni asumaanuu du'aayii godhaaf eebbisaa. Ilmaanoo waliidhamoo harkattanii jirtan? Ilmaan hin arganne du'aayii itti godha ilmootan. Rabbii isiniif haafan ilmaan hanga isin barbaaddanii. Tole hawaasni asumaanuu gaafiin teessan isiniif deebitee jeetii yaada. Mee amalli birraa haa akkami? Birraan nama akkami? Garaagarummaan birraa sooshaal miidiyaatii fi lafatti maali mee biraa? Amala namaa kana gaasila namaatu hima. Amala fi abbaan hin himu. Akka namni itti ilaalu fi akka ati itti ilaaltu adda adda. Ani amma amala fi kana amala wanni jaan kun beektaa waan namni sirratti argu malee waan ati ifirratti argu bituu miti. Wanni siif sirrii nama biraatiif sirrii ta'uu dhabuu danda'a. Wanni ati gaarii jettee gootu nama biratti hammeenya ta'uu danda'a. Amala wanni jaan kun kanaa beektaa waan ati gootu namni hamtutti fudhatee amalli isaa badaadha jaa waan ati gootu immoo namni gaarii ta'uu arge namichi kun nama gaarii jechuudha. So aangiliin ati waan takka itti ilaaltee gootu fi kan namni ittiin hubatu adda adda amala wanni jaan kun waan namni si himuu danda'u jechuu abbummaan fedheewu an amala badan qaba jee hin yaadu. Amala badaa qabu immoo sirreeffachuudhaaf namni hundinuu yaada. Osoo amala badaa ta'ullee osoo beekee inni waan gaarii jeetuma godhe jechuu barbaade. So ani amala kiyya sooshaal miidiyaatii fi lafarraa kan nama hedduu waliin fakkaatulleedha. Ati hanga sunta garaagarummaa ni qaba jee yaadu. Tole garaagarummaan hin jiru jechuu wanni sooshaal miidiyaatii fi lafarratti birraan. Egaa nama yoo sooshaal miidiyaa irratti amala kiyya maaltu mul'ata? Ani wanni nan hojjedhu namoota dammaysuudha namootatti waa himuudha. Asirratti bara amala kiyya ani amala kiyya waan hin girti fi si dhufe sanuma ibsanii gootaa fi akkuma sooshaal miidiyaa sanirratti barumsanii kannitaa fi san daranii uga yeroo lafatti bifa gorsaa qofaan namti deemuu osoo hin taane taphaa fi qoflaa fi bifa kanaan faa kan nuuf hin danda'a lafatti irra wayyaa hojjeetii yaada gara sanii yoo ta'e. Kan mau berbagi, biraan afaan meeqa dandeessamee akka walii galatti asi? Ani afaan inni danda'ee konfidensiin dubbadhu maaltu jiraree afaan Oromooti. Afaan immoo ni dandeenye jee afaan dabalataa, Amaarenya, afaan Arabaa, afaan Ingiliffaa guutuutti illee ta'uu danda'u nama danda'a. Kuyyoo kalaqaamu ta'e afur. Afur akka ajaa'iba lakkaa'u. Afaan meeshaa wal quunnamtii ilma namaa waan ta'eef. Tole mee birraa sagantaa hawaasaaf dhiyeessu tana dubbifteeti moo manguddoorraa waan dhaggeessu gadhiifta moo akkam bifa kamiin akkata sagantaalee gadhiiftu tana hawaasaa barsiistu tana? Waan gadhiiftu beektaa akkuma yeroo mara jedhu barsiisaa yoo jiraate barataa yoo jiraate barsiisaan bakka hunda jira. Wanni agartu, wanni dhageessu, wanni dubbiftu. Amma sooshaal miidiyaa kana gisa keessatti namni waan seenuuf adda baafatee seenuu qaba. Sooshaal miidiyaa irraa maaliin baradhaa jettee yoo seentu taate wannummaan ati gartu barreeffamni gabaabaan namni barreessu wanni agartu hundi barumsa. Sanirratti ammoo dabalataa yoo kitaaba dubbifte gaafa sooshaal miidiyaa fayyadamtu yoo waanuma qoflaa waanuma taphaa waan faayidaa hin qabne waan namni piraank wal godhu qofa kana laalinaa jechuu kiyya osoo hin taane sanillee osuma laaltuu jidduu waan takka takka yoo laalte barumsa guddaa irraa fudhatte. Ani amma kitaabileen dubbisaa motivational speakeroota gurguddaa addunyaa tanaa nin ilaalaa nin dhaggeeffadhaa. Sooshaal miidiyaa irratti waan ala hoggan deemus gurra kan nuuf xiyyeeffannaan kiyya waan kanarratti waan ta'echa gurra kiyyallee waan akkasii na dhagaa waan hin argurraa illee waan mani hiikkadhuun qabaa waan hin dhaga'uuf waa hundarraa jechuu kan hunda waliin qabeetiin gaa muuxannoon qabu wajjin namaa qoodaa jechuu barbaadeeti. Waan ajaa'ibaati ammallee bikka yaadde oliin rabbi si haa gahu. Galatoomuu. Mee birraa dadhabinni isaadhaa akka dhuunfatti maali mee? Tole dadhabina hoggaa jennu gaa dadhabina namni
dadhabina fi kana namni salphatti fudhatuun fedhu dadhabina fillee himuun namatti ulfaate hedduu wanni ilma namaa kanatti haalan ulfaatu dadhabina fi himuudha dadhabina fi amananii fudhachuun silaa ammoo dadhabina fi fudhachuun daandii imala milkaa'inaati gootuuf hedduu nama gargaara garuu dadhabina fi fudhatanii namni tokko ifitti fudhatuun hedduu tokko namatti ulfaate yeroo amaluma ilma namaati jechuu barbaadetti mee gaafii ati na gaafatte kana si deebisuu dura mudannoo gaafa daa'imaa kaa'u gaafa ijoollee elementarii barannu mudatti tokkoon siima gaafa tokko elementarii barannaa nuti ijoolleedha hiriyaan kiyya tokko wajjin kilaasii osoo barannu barsiisaan keenya kasiifikii maal nuun jeeseeta dadhabina qabdan namni kun hundi dadhabina inni qabu waliif himuun walitti dhufeenya keessan hawaasummaa sooshaal laayifii namaa jidduutti dadhabina walii himuun waan akkanaa qabdaa sirreeffadhaa waliin jechuun hedduu barbaachisaadha waan jedhu nu barsiise galgala mana isaanii dubbifna jee akkuma mana itti qo'atu kilaasii xiqqoodha qabaa mucaan achi wajjin osoo teenyuu mee dadhabina keenyatti himinaan jee xiyyanatti himinaan jee ani dadhabina akkamiin qaba mee natti himinaan jee gurbaan walitti himnaan jee aboo ati dadhabina qabdu ati nama gaariidha akkanan jeeni beete didee gurbaan barsiisaan waan jeen beetu naa himtu malee jee didee beeta tole gaati dadhabina akkanaa qabdaa waan akkanaati yeroo takka takka waan namni siin jedhu dhageessu nama maarreedha yaa'ii qabdaa ijoollee wal loltaa naamin bakka jee waan adda addaa kana lakkumana waan kana itti himuuni gurbaan iyyiti isaa tun diddiimittee gurbaan fuulli isaa waan itti garagalee boodarra maal laan jee hay po'ati nama hiriyaa kiyya jabaa nama akkaan jaaladhuun ta'e daati kan hunda garatti naa qabattee ati nama badaa kanaa jedhaan jee inde aboo sumaan natti himi jee miti obboleessa kiyya biran sumaan na kadhatee waan kana natti himtu malee jee na qabeeti aboo dhiifama laa ani akkamitti nama akkanaas hin seene jee gurbaan boo'ee narraa deemtu malee halkan dukkan sanuu ganda keenya san waraabisaa jira gandi qayradha aboo idanuma na bulchi rabbii je'i manni isaanii qayraa bira akkanatti galu hin qaba aboo waraabisaa jira ala kana idanuma na bulchi jee kadhadhee ganama akkasitti mucaan sun innaayi aaraa halkan sana biran bulle deemee kilaasii isaa ta itti qo'atu tana dhiisee haadha bira bulle innaayi gara natti aaruu jechuudha dadhabina isaa waan inni meef jecha akkasitti ganama achii deemne gurbaan sun zamana dheeraa amma eega guddatellee dubbii san kaafne yeroo hedduu akkasitti wanti tokko bal'atii galee namni dadhabina ifii fudhatuun barbaadu jechuuf kana kaase so dadhabina ifii himuun hedduu ulfaata garuu ani dadhabina kiyya jee wanni nam fudhadhe tokko maali ni beektaa namni dadhabina hedduun irratti arguu danda'a ani akka kiyyatti silkii haasa'uun fadhu dadhabina kiyya kana abbuma fedhe nama nanga fedhe jaaladhu silkii itti bilbilee yeroo dheertuu itti haasa'uu hin danda'u ani silkuma namaa bilbiluu waan jaamuun fedhu bakka uummaati jetti yoo haajaa fardii ta'e malee durirraa kaasee ani eeguma silkii qabachuu eegalerraa sa'a dheeraa namatti haasa'uun fedhu yoo dirqama haajaa fardii ta'e malee ani amma sababa sanii nama hedduun illee wallollee hiriyoota kiyya kadurullee nama irraanfatee namatti boonaa maarree namni wal dhabnee ifin namni bilook na golollee ni jira ani ammoo dadhabina kiyya kun bakka waan jijjiiruu dadhabeedha siigalee haasawuu kana natti hin tolu yeroo hedduu akkasitti silkii sa'a fudhadhee silkii namatti bilbiluun kana akka dadhabinatti wanni nan yaadu gaa namni ammoo dadhabina hedduun irratti arguu danda'a kana nan ammoo beeku. Ulfaadhu dadhabina birraadhaa telefoona sa'a dheertuuf haasa'uudha tolemee birraa wanni haaromni torban kana keessa agarte ni jira maali mee yoo agartu ta'e. Wanni haaromni daqiiqa dhuftee biyya. Wanni ati agartee keessaa si ajaa'ibsiise yookiin sammuu keessaa si badu diti. Wanni haaromni wanni ammaaf wanni natti haarawaa wanni haaromni jiraachuu dhabuu isaati. Wannummaan haaromni dhufu wanni sitti haarawaa haaromni jiraachuu dhabuun isaatu waan haaraya jaala. Waan haaraya. Ulfaadhu mee waan sadii waan dargaggoon dubartii caaltuun akkasumas waan lama dhiiraaf dubartii yeroo ammaan tanaa sooshaal miidiyaa irratti wal fakkeessu waan lama kan dubartiin dhiira ittiin caaltu nuuf himee birraa. Maali wanna akka ta'e daanuu naan baane jaala maa kana ture takka takkaan fidi. Okay siif takka takkaan fidhaaf. Waan sadii waan dargaggoon dubartii caaltuun karaa sooshaal miidiyaanis ta'e karaa lafattiin sirriin dhaggeeffadhu waan lama waan dhiiraaf dubartii wal fakkeessu yeroo ammaa kanatti akkasumatti waan lama waan dubartiin dhiira ittiin caaltu. Ani gaazilaa yeroo hedduu dubartoota kanan deeggara
dubartoonni waan dhiira caalanii yoo nanti hime malee dhiirti maal wannummaa garuu akkuma hundattu dhiira ati maali girgirriin ta'e maali gaafire kana dhiiraa fi dubartiin ilmi namaa waliin caalu yeeti yaada namni hundi garuu namni hundi wal qixa uumaan gaafa uumu nama kana hunda wal qixa godhee uume garuu namni waan wal caaluun ni qaba wanni wal caaluun ilaalcha isaatiin ilaalchi nama tokko ilaalcha wal caaluu ni danda'a namni dhiirti dhalaa ni caalti dhalaan ammoo dhiira ni caalti jechuu ka dandeenyu yoo ilaalchi nama sanii ilaalcha fooyyaa qabaate ilaalcha yeroo ammaa addunyaan itti jirtu ilaalcha fooyyaa nama birarraa adda kamataa isaatiin gara milkaa'ina isaa takkaa'uu waan uumameef beekee daandii milkaa'ina isarra jiru nama qabuutu nama kaayyoo hin qabne nama if hin beekne nama daandii irra deemu dhiisee daandii namaa hordofu nama gammachuu ifii dhiisee yeroo mara nama gammachiisuuf lafa irra caala yaada jiru qaba malee ani dubartiin dhiira ni caalti dhiirti ammoo dubartii ni caalti jee himuun natti ulfaata ammoo gaafii ta'e yoo ka deebisuudha dirqama kataatu taate dhiirti dubartii wanni caaltuun sooshaal miidiyaa irraa yeroo hedduu warri boo'u dubartiidha kanaan ni caalti gara sooshaal miidiyaatii yoo fudhanne baana Seribu kawan dirti dubartii caaltuu jechuudha. TV bira. Dhiiraaf dubartii sooshaal miidiyaa irratti wanni wal fakkeessu ni jira. Dhiiraaf dubartii sooshaal miidiyaa irratti wanni wal fakkeessu hedduu jira. Tokko maa bara garaagarummaa hin qaban maaliif yoo jette tokkoffaa dhiiraa fi dubartiin keessattuu ijoolleen Oromoo dhaloonni ammaa kun guutuun isaanii aktiivistiidha. Kun hunda wal fakkeessa. Tiigale? Namni hundi aktiivistii barama namni aktiivistiin ta'in hin jiru sooshaal miidiyaa kanarra hundi akkana haa taatu akkas amma fakkeenyaaf ani waan tokkotti nama naa beekta abdii keenya namni kun siyaasaa waan jaamu keessaa namni hundi akka bahuu qabutti namana warra siyaasaa malee fakkeenyaaf nama biizinasni isaa siyaasadhaan walitti hidhatu malee namni biraa siyaasaa keessaa bahuu qaba yaada jirutti namana namni tokko guyyaa mana madaamogaa hojjechaa oole ijoolleen biyya arabaa jirtus galgala waa'ee siyaasaa wanni isaan haasofsiisu hin jiru dhimmi isaa wanni isaan hojjetan mana madaam wanni isaan irratti dubbachuu qabanis waa'ee mana madaam namni tokko guyyaa daldalachaa ogaa oole wanni inni dhufee feesbuuk irratti nu maxxansuu qabus maal ekspiriyaansii isaa ka guyyaa achi itti hojjetaa oole kan namni akkamitti akka tujjaaram maal keessa akka dabre namni abaluu eenyu waan akkanaa kana namni biizinasaatiin akkamitti akka milkaa'uu danda'u kana wanni inni sheer nu godhuu qaba namni waan ifi keessa jiru sani malee wanni nu ibsuu qabu waan guyyaa ifi itti jiru dhiisee gara kaawwanti jiru miti ka guyyaa qamaa oolus ka dalagaa hin qabne jechuudha waan biraa osoo hordofee malee siyaasaa keessa seenee siyaasaa wanti jechuu amma namni sun osoo waan biraa hordofee karaa ittiin jijjiiramu karaa ittiin waan fooyyeffatu barumsa ogaa jaambee akkuma yeroo hunda isin ija'u ammallee irra deebi'ee wanni ija'u barataa yoo jiraate barsiisaan bakka hunda jira barnoota kana sooshaal miidiyaan mana barumsaa guddaadha osoo itti fayyadamanii garuu nuti bakka itti wallaallu taane namni waa beekulleen sooshaal miidiyaa dhufeeti doomaa ta'ee hafe sii gale hedduun keenya akkas taane kanaafuu wanni hedduu dhiira fi dhalaa yeroo ammaa wal fakkeessu hundi isaanii dhimma harkaa qaban dhiisanii sooshaal miidiyaa irra dhufanii aktiivistii ta'uudha kanaan wal fakkeessa. Deebii ajaa'ibaa waan anuu yeroo hedduu yaadu ture irraan tana dhugaa deebistee jirta namni waan dalaga irratti dubbachuu kan qabudha gabaabtumatti birraan kan jee abdeeyyoon fi guyyaa guutuu bikka dalagaa oole galgala wanni inni waa'ee siyaasaa poostii nu godhuuf hin jiru waa hamma dalagaa saniif poostii nu godhuu qabaadha isiniif gala dubbii abbaa keessa laallataa ulfaadhu birraa kiyya okay mee osoon fi birraan abbaa qabeenyaa guddaa kan ta'u ta'e guyyuu uffata akkam uffatamee birraan uffata akka Mansuur akkan siin jedhu uffata Lukki kanuma akka birraa ani abbaa qabeenyaa guddatu osoo hin ta'e uffatumaan akka uffadhu kanan uffadha amma sadarkaan amma irra jiru tanatti uffatan akka amma ofirraa qabu kanarra bareedu uffachuun hin danda'a sadarkaan amma jiru kanatti jechuudha
amma jechuun uffata namni ofirraa qabu kana kanaa olii uffachuu dadhabeetii miti kanin kana uffadhu yeroo maraan hoggana amma sooshaal miidiyaa irratti gidan dalagu guyyarraa suufa uffadhee namni hedduun illee kana na gorsa amma namni fakkeenyaaf namni na yaadan illee motivational speaker hoggaa jaan amma sadarkaa addunyaatti illee sadarkaa lookaalaatii fi intarnaashinaal bakkuma hundattuu ifin amma akka ijoolleen Itoophiyaa waan kana irratti bobbaate illee huccuu suufa uffataniiti ifin yuutuubaroonni nu bara amma faa jaaniiti dalaganitti galee kursii akkana naannoo tusan gubbaa ta'anii suufa uffatanii minaamin jaaniiti. Ani uumamuma kiyyattuu nama akkami beekta nama uffata waan jaamu fi kana dantaa nama hin qabne ani nama kilaasikaala bas nama kilaasik ta'e tokko nama jireenyuma kana salphisee ilaalu tokko sii galee waan akka suufaa uffadhee huccuu qaqqaalii kophee biraandii maarree kana irraan kaadhu jechuu barbaadetti so yoon intu jaaromellee ani uffanni kiyya waan kanarraa jijjiiramu natti hin fakkaatu yoo ammoo dirqamni ta'e malee amma fakkeenyaaf bakka takka jira yeroo hojii amma fakkeenyaaf biyya tanatti faa hojii takka seentu areeda murachuu qabdaa rifeensa gabaabsachuu qabdaa huccuu ta'e pirootokola isaan siif filan faa waan akkasii yoo dirqama akkasiin ta'in waan hojii kiyyaa wajjin hojii yeroo sanitti irra jiru wajjin waan deemu dirqama amma fakkeenyaaf mana baankii keessee hojjette suufa malee mana baankii seenuu hin dandeessu suufa qofa osoo hin ta'in karabaatti hidhattu malee seenuu hin dandeessu yoo dirqamni akkasii ka hojii tiyyaa walitti na fidu jiraate malee ani uffatuma ammoo uffadhu kana kanuman gabbee karaa kanarraan deemu kanan hanga fedhe yoon abbaa qabeenyaa ta'ellee deemaa yaada joon qabasii galee. Wah, ulfaadhu anis saniin si gaafadhee fakkeenyaaf namuugaa uffata adda addaa fada beektaa fakkeenyaaf tuuttaa faduu dandeessa kumtaa faduu dandeessa suufa faduu dandeessa so bifaati barbaadde waan feetorratti hundaa'eeti gabaabtumatti nu deebistee jirta mee osoon fi birraa isaa amata 14 agartee maal gorsitame birraa ani amata 14 gartee amma amata si umrii waggaa 14 osoo gad deebite maal goote jechuudha na fakkaata gaafin yaa maal gorsitaadhe kun amma gaafii bareedadha sila amma sadarkaa sanii gad deebe wanni nan gorsu tokkoffaa barumsa isarratti akka jabaate waan gaafa san gaafa daa'imaa gaafa umriin isaa 14 san waan karoorfatee itti deemuu qabaa miti waan gaafa sanii san wannummaan fedhe osoo isa mudate rakkoon feete osoo isa mudate wanni sanirra caalullee osoo ka argamu taate waan gaafa san irra jiru san akka hin jijjiirre akka itti fufu lammada barumsa isaa osoo wannummaan fedhe isa osoo argate carraa barumsa irra caalu gurguddaa fedhe osoo argate akka addaan hin murreen gorsa wanni nan gorsu kanagaa akka inni jabaatee waanuma itti dhufu hundaa'u anamma kana wanni siin jedhuuf tokkoffaa akkuma si hime sanitti barumsa kiyya addaan muruudha wanni namu amma umrii sanirra gaafan jiru san barumsa kiyya akkan hin murre osoo sirriitti narratti hojjetame hin muru lammada barumsarra waan caalutu jira yaada jiru osoo barumsa dhiisanii waan biraa takka akka biyya alaa faa deemu waan kana barumsarra caalti jee umrii sanitti silaa sammuu keessan jiraatu baate arra sadarkaa kana jiru jechuu barbaade so wanni nan gaafa sanitti silaa isa argee isa gorsu waan lameen kana waan fedheen barumsa kee hin jijjiirin kaayyoo teetee fuuldura ammoo irratti du'iiti osoo waan san caalu carraa sanirra guddallee osoo argatte akka hin jijjiirre waanuma san irratti akka xiyyeeffattu qofa akka galmaan ga'uun isa gorsa jechuu barbaadeeti. Waa ulfaadhu barumsa asumaanuu ergaadha kan isinii dabarse ijoolleen barumsarra jirtan barumsa keessan hin dhaabinaadha jechuu isaati. Tole ulfaadhu gaafileen itti aantu akkana itti birraa gaafilee armaan gadiitiif gaafilee takka haga shanii akkana filannoodhaan deebista filannoo qaba. Okay dallawni seena qabeessi jogol Hararitti kan argamu harra meeqa qaba jaa? A harra 12 B harra 7 C harra 5 D harra 3 5 qaba jaa. 5 qaba. Waaw ulfaadhu argatee jira. Bal'ina lafaatiin jaa akka Afrikatti kan dursitu biyyatami bal'ina lafaatiin Libiyaa B Algeeriyaa C Suudaan D Naayijeeriyaa E Egypt. Suudaan. Suudaan? Kan Algeeriyaa. Bal'ina lafaati immoo? Yaa. Akkati? Yaa Algeeriyaa. Algeeriyaa na duuba bal'attiin isaa gaafa nan bira Suudaan turte.
takka dhabee takka harkatee akkami itti gaafin itti aantu re'een tokko yookiin re'een takka ulfooytee guyyaa meeqatti dahuu yookiin immoo dhaluu kan dandeessuu jaa guyyaa 100 B guyyaa 220 C guyyaa 150 D guyyaa 90 reemo reen guyyaa 90 dalte guyyaa 120 sorry laal gannoo dhaggeeffadhu guyyaa 100 B guyyaa 220 C guyyaa 150 D guyyaa 90 guyyaa 100 dalte no guyyaa meeqa dalte guyyaa 150 boodii diga sida bareen tun daftar dalti nyaani boo gaayme guyyaa 150 eenyuun lakkaa'ee ka guyyaa ta'e waan ajaa'ibaati Okay, birraa gaafii lama dhabee takka harkatee dhaggeeffadhu. Biyya akka addunyaatti manni amantaa kiristaanaa keessatti yookiin charchiin keessatti hin argamne biyya tam A. Turk B. Iraan C. Saudi Arabiyaa D. Dubai. Saudi Arabiyaa. Saudi Arabiyaa harkatee jira. Okay, gaafii itti aantu akkanitti. Biyya akka addunyaatti manni amantaa muslimaa yookiin masgiin keessatti hin argamne biyya tami jetti. A. Israa'el B. Raashiyaa D. Seraaliyoon E. Sloveeniyaa. Raashiyaa. No, hin argan. Sloveeniyaadha. Sloveeniyaan tun ta'u. Gaafin itti aantu akkanitti. Karaa silaa namni irra guddaan Israa'el jeetee biyyi No, Israel keessa ni jira. Israel keessa masgida hedduu jira. Namni Israa'el wantiitu jira masgida guddaa jira. Namni Israa'el akka wanti fudhata malee. Okay, gaafii lama